Adariin uhudii makkaan dhufu. Ayyee. Nama kaameraa ofii waraabne ka kaameraa sodaatu wayii nama qubna garanya akka viidiyoo waraabne naa barbaadu. Hawwa mucoon na bira jira kaanu fi deemaa sila riyaadiin jira waan ta'eefi. Laa atiif kingi Kamal Abdallah antaa sana badan. Ittiin deessu wallahi kaamera laa. Ummata waan nyaatee dhugullee viidiyoo waraabee tiriiposotu hin taatani. Disipiliin yaallachoo warra kaameraa jibbu malee hin ta'u. Taatan hin beeka osoo si erga hin didduwan. Naarakkadhu osoo si jedhe akkana hin beeka. Kamal illee hin jira. Atiif Kamal hin taatan. Inde. Ayyee saafii erginuu deessan nama. Booda ruuza birrii shanii itti bittee viidiyoo waraabdee. Tole nama sii galchaaya amaara kun qabu. Ani garuu ofii kiyya dirqama dhaquu qaba saafii sii argaayyee. Maawwatii qabadhu saafi. Saafiin hin waraabu waa takka iyyuu. Saafiin kami kun? Saafiin kun illee nama jabaa bara. Eessa jira? Kan mudura mucoo maraa takka arsitti galchin beektu waa. Duroo yeroo duraa takka. Maqaan keessaa maa wal fakkaatare? Ani hin beeku maqaa waan wal fakkaateef maqaa saafii kana namni ni jaalata waan hin beeku. Ani guyyaa jummaa dhaladhee baafadhee jarri waan baafataniif maana I don't know. Maqaan jira? Makka illee jiraachuu baatu garuu achi dhiyoo jira. Eessi jirta saafii amma Madiinaa jirta moo Jidda jirta? Jidda jira jidda. Bakka akaluudha bakka saafii itti goona. Wacii ana tuyyuu waan danda'amaa hunda sitti arga akkaawuntii gatirratti. Abbaan Dr. Asli kiyya rakkoo qabu isaan ummanaa dhufan malee maal jedhe? Sagalee ol fuudhi kaasaafi. Abboo gundoonya fakkaatan dubbatu. Laa to'inaami nama gaarii wallahi. Abbaan Dr. Asli mataa keenya irra jira jedhanii kabanya abshir inshallah haala dandameen bira jirra. Qaaraa kiyya beeksisoo maa julfaadhu. Abboo mucaan doonya fakkaatu sagalee isaa dhageessaa hin jiru. Bara abbaan isaa mataa keenya gubbarra jira jechuu jira. Hin dhageettu? Asli shabakaa isaati bara. Mataa keenya gubbarra jira. Tayyib. Galatoomi garuu nama guddaa fakkaata nama kaameraa meeqoon. No nama kaameraati miti wallahi laa. Nama na waraabu jedhe malee waraabu. Ta'u kun fooloo guddaa qaba kun naggadoo itti lakkoofsa wannoo jala. Waraabu. Kaameraa bili kun hin ta'u lakkoofsa baay'oo jala qabaayyuu kun naggaade hin ta'u kun. Hin ta'u. Ana dhaqaadhiisi bakka eegisan ta'e. Ani waraabu wallahi waraabu. Hin taatu atillee ila. Wallahi waadaa si gala qabu. Namni fooloorii gurguddaa qabu fi namni lakkoofsa ofii baay'oo jala kaayatu naan ta'u sitti himaara dhagaye. Ani dhuguma jedhe sitti hima. Na jaaladhu na jibbitu na jibbi. Habibi. Hambaayoo jala hanga boolla koyse. Ganaa nama TikTok irratti waraabaa oolutti abbaa kiyya ergee rabbi jedhii viidiyoo waraabin jedhee asii achi kadhaa. Nama ta'uufiitiifuu kaameraa yoo arge akka waan shorxaan itti dhufteetti dhiyeessuu barbaada. Guute namni. Abboo dhiisi anumaa feekii kamaalii wayyaa. Dhagaye hin waraabnu wallahi sitti maan. Dhugaa jiru sitti maan. Waan atin godhin jette. Ani ijoollee rakkisuu sagalee maatana dura gaaf guyyaa kuranyaa jitura waa atiin kamala jitur isin bira dhufani hin jirti ijoolleen. Tayyib numa amma ani waraabu waan ati amma fakkeenya wanni mucattii waraabnuufi mucattiin namni waan nyaachifne siyaaf waraabna malee viidiyoo tokko laalteeti. Keessummaa namaa waraabna obboleessoo. Egalee. Saafin hin ta'u jaayira warri makkaa guutuun kuno. Viidiyoo waraabaa itti ergin jaayira. Ariyaadiin jiraayyuu barra asirraa xaaree yoo dhaqe malee jedhani. Ani gaafa yoo hangasisitti sigachuu suuraa isaanii maxxansitee bira ta'attee booyyuu fi saree. Hin tokko ana abbaa kiyyaan tokko ana akkasii miti bara asli wallahi akkasii miti wallahi hin godhu. Waan akkasii hin godhu boon maal taate nama guddaa bara asli bannaati. Ani wallahi hin godhu waan akkanaa boo hayi. Isaanii miti faameelii keen godhuwan habiibi maal taate. Dheengaddaa barsii wallamne leenca tokko malee galle. Fayyaan qabdu ati. Ati nama gowwaa ta'e malee qaruu ta'e bar bakka maamallee ta'e hin beekta. Wallahi dheengadda kullaan gala sila. Dheengadda tokko manaa kennite teette. Tokko.
tokko mana kennite sila. No amma akka dhugaatti ijoolleen saafii jala jirtanii fi ijoolleen as jala jirtan warri makkaan jirtan warri wanta mormatti godhatanii hujjaa deddeebiftan. Hujjaa deddeebiftan keessan na dubbisaa firiis. Amma namallee addana garraa biizii godhuun barbaadu jedhe. Warra makkaan jiruu fi nama makkaan waggaa 4 taa'ee beeku waggaa 4 taa'ee makkaanii yeroo ammaa namni makkaan jiru dalagatu yeroo hajjii kana. Sigalee miti. Dhugaa. Keessattuu ijoolleen dhiiraa yeroo jarri dalagattu yeroo hajjii kana waan ta'eef namallee biizii gochuu hin barbaadu. Ani maal barbaada namoonni hujjaaja Itoophiyaa keessummeessan. Warri amma muqiimaa warri mushaawaraa kunniin olii gaggeessitan keessa na dubbisa. Lakkoofsa isaanii isinii kenna. Siin ta'u. Umar waa takka waraab Umar ta'a. Amma itti bilbila. Umar nama gaariidha. Kan Umar. Umar ina timbeeytu qo'ee na beekaa. Umar jechuun nama waliigaltee warra hoteelaa sanii wal yaani mushtaraa qabanidha. Nama hedduu gaariidha akka makkaatti dhugaa dubbachuuf. Nama hedduu gaarii nama waan jedhe san makiinaa inni ittiin deemu abiibi maka keessatti namni biraan qabu harama malee. Dhugaa rabbi. Ijoolleedha. Umar jechuun nama yaada yoo ta'e hoyi. Nama guddaa nama yaada qabu. Biyaansi nama waggaa 40tti dhiyaate wallahi nama yaada qabu. Nama kana malee ka bira dhugaan faazarii taanaan Umariin amanii fudhu. Yoo dhugaan isaan taate isa malee namni biraa makka hin jiru. Nama gartee waa tokko sitti illee hin dawwalchiifnedha. Warabbal kaabaa yoo barbaadde isatti kenninan haga gaafa isaan biyya galanitti nama wacii guutuu irraa danda'u. Garuu saafii nama galche kun yoo gartee dukuliyyaa makka hin qabaanne malee nama hedduu gaariidha saafiin sun innillee. Atteetti hin bashannantu. Viidiyoo mana hojjettu. Hin neqqa. Umariin itti bilbilaa Umari masan goona ishee. Ittiin dawwalanii bakka acha'u. Ma. Isa wayya asli. Isaafi anam ol galche kana wayya wallahi. Serious nama gaarii sitti mujjira. Yoo immoo isaan ta'an dukuliyyaa makka hin qabu si jammar bari tajaajiluu hin danda'u. Ati majuulami. Majuulo son taane dukuliyyaan qabu ani kaseen hin danda'u makkaan. Ani muqiimaa. Tokko beektu Jamaal Waariyoo. Makka jira. Jamaal Waariyoo. Nama miidiyaa fayyadamu. Suleymaanii fa'aa beeka hiriyaa Suleymaan fa'aa. Suleymaanii fa'aa beekaan. Suuraa isaa warqee hin beekun. Jamaal hin beektu. Ani hin beeku Jamaal hin sirba nama sirba wayii babbaasu yeroo takka takka. Laabo saree nama guddaa. Beeku galas. Ka wanna Amiiriin fa'aa wajjin timira galchan tokko beekaan. Akkana barameedhaa kaasu tokko. Ka sirkiyyoo baaliyyoo maalii jedhee waa farsoo gartee. Saahibu Suleymaanii se beeke inni riyaa jira yuuka. Amma sila Abaazarfaan tochi jirti. Abaazarfaatti daqiiqaan hawaasamni waa affeeru viidiyoo fooraaf diin barbaadne. Abaazar makka ma Abaazar makka dukuliyaa qabaam. Laa jechuun wannoo qabanii miti tilaafir maarii qabanii ka hujjaanyi ittiin deemu nama fidanii. Hin danda'u tiraaferii hin taalla tiraaferii namni dukuliyaa makka qabaam. Inni yoo isaatti danda'u. Rakkoo nama Abaazarfaatti Abaazar hiriyoonni Abaazar daqiiqaan viidiyoo nama waraaban ta'u. Malee bar namoonni gurguddaan Abaazar qaatanii jiraa jira kunoo. Abaazar hin baree gadi deemasii goote akkana guuruu jirti dubartiin qaatariin hin deema Kuweetiin deema haaraa jechuu jira uummanni qaatarirraa. Amma qaatariin jira. Qaatariin jira namni ati feemmas goote. Namni hundinuu sirraa feemmasee sirraa waa argate
hundi isaa galata guyyaa tokko ni matu kabaalee akkasii kammaan kaayiroo jiru si jalaa waa argate hundisi tammaan kaayiroo jiru tun jechuu si jalaan feemmastee si jalaan makiinaa baattee jechuu hundisi akka nama caalaa naqqee yookiin aqlii qabuuf gooti kaayiroo keessa ta'ee takka kammaatiif ammasiifte bar kaati viidiyoo akka dalagi jettanii itti agarsiifte anammoo osoo ati akkasitti guyyaa dura natti himte namni ana caalaa as gubbarratti afaan qabu hin jiru akka hin taanetti dhufe malee osoo sitti hin bilbilin nama meeqa mana kee dhufee nuuf ammasiisiin jedhe nama meeqa geemii qabatee itti saalfatee marraa 5 taphatee 6 milkaa'e jaaffaan kunuu sababa keeti namni baay'een jechuudha garuu immoo har'a immoo saafii miskiina saafii amma lafaa dhufu kana qeeqan kuni gaarii itti nama maraayyuu sii galee ana osoo gaafa duraa si bilbilee akkamiin feemmasee Ati akka ijoollee Dubaay dhiirtuutu siin tartu bar. maa akkamiin dhiifnaree warri Dubaay kun bar rakkoon isaanii yoo ammoo lollu booda deebi'anii hin araarfatan jalaan dhufanii rakkoon isaanii kana bar warri Dubaay duraan omaan jedhu amma immoo inni yoomatan na fakkaate boo akka gaafa isin ija achi keettanii yoo isin deebitanii hin eebbifne waan kaan natti hin fakkaatu. Ijoollee Dubaay akka gaafa na walloltee hin baraaxoftee bar. Badee. Silaanarraa himan dheennee osoo qabaattee warri Dubaay. Dhugaasi. Ambaru kun uffata mana keessaa dalagee qabaa gadaa si agarsiisu. Huccuu dalagadhee qaba. Dhiisi gattaayi. Hin agarsiisite. Namaa walitti nama kan dhukkubaa bar qalbii. Sila dhugumaa ijoolleen Dubaay akka gaafa na wallolteetii hin baraaxoftee maal taate afaanuma naasofna dhiisi. Oi fi godif Dubai anu majedi. Warra Dubai. Wallahi sana jadi. Maanu yuka namidani waan baay'ee naan iyyatanii na dhoggatan bakka yaani gasti waan isaaniiti jedhee callise. Garuu immoo ati eebbisi wallahi maaliifi haa jiraatani karaan kun haa banamuufi. Booda dubartii saamti namana booda dubartiin mana arabaati yaasuu eegalti. Rakkoo keessa galti yoo bizinees hin jiraanne yoo inni dalagatan hin jiraanne hin rakkatan immoo manuma kee dhufan gaafa kaanii akkuma ani harkifadhee dhufetti suuqii banuu kanatti waan guddaan seenati suuqii banuun kuyyoon gurguramne baalziinii uf duuba kaayanii yeroo hunda gartee viidiyoo asbaa'uun kun bizineesitti fakkaatiin kun bizineesaa miti zeeroodha namni hundi suuqii bana namni hundi waan amma hundi namaa kaafteeriyaa jedhee ittisuuti nama 10 nama 5 kuni bizineesaa miti bizineesii nama 2 bira tarraan kalas baraateera sheerii nama 5 jaan taanaan rakkoon isaanii rakkoo amma wallaahi laazim as keessa waan biraan dubbadhu obboleessa kiyya qaasimiini ni beeyte jedhee yaadaati nama asli bannaatanni mooto qasis ilma ganda keenya jaalatte antee gurbaa isaa argeesse ayyo antee ganda asli Ijoollee kan keessanii barunduu fayyaalan dumaa mucaan bareedan dullee fayyadama keenya akkatti arraabamii lalifi jaalala beektanii bar. jaalala ajaa'ibaa beeyna wallaahi intala teessani ka Miira keessan kan leettee mucaan keessan akkatti miila isii arraaba. intala keessan arraabee mara koo bare abboonaa barri faayi wannaaf godhuuf akkas malee kun durbi dhugaa miisii keessan galee cabbuun kun qabdu maarre ni jira miiree gurbaan miira keessa galeetuma saame malee Maal haasaa jirtan? bannaati maan ajandaa jijjiirte gurbaan kunneen gaddaa gaafa mana keetii isaa sagalee natti ergee ofitti na kaasellee sii galee wayisaa binan hin barbaanne ani dubbachuun fedhoon nama gaafa si bira taa'ee nama qandeema abdii shaggar kaan masirraan kaase kan maal balleessi silaan abdii shaggar gaafa kaan 25,000 jedhee mana doktoraatti naan iyyate si mana keetitti ashi eegasi Bakka adiyoo birrii sii kennan dhiisee bar dhiise annan dubbisi namni waa naan iyyatee jedhe weesaappiin dhufee birrii sannaan galchine miti akkana Sukkaara ani dhibba bara nagara. bira si akka ta'u isaami annaan Sukkaara galee dhibba nagara, qaqqabeetuma si galee. bukeessaa jiru si hojii taa'e Daan ani dhimma naa waan goonee miti weesaappiin dhufanii achi qabbatuun barbaadu kijibuun barbaadu hin dubbachuun fedhan wallaahi birrii doktor kuma shantamaa sii galchaa siin jedhee birrii kiyya waadaa sii seenee yoo an sii galchuu baadhe mikinaan ati suuraa kiyya duba kaattee boottuuf maal? dhageeffadhu obboleeyso awwaluma jechuun qabdu
doktorni yoo jedhan galmaan gaan baay'ee ani waan beekuuf ani bar amma doktora naaniyyattee yoo weesaappiin dhuftee waanatti hin dudubbat naaniyyattee naan galchitu achumaan calliftasaa suurakkin nan qabu bar tarii rakkoo wayii ta'uu mala. Garuu immoo namni tokko yoo waasiin galchin gaafa rakkoo isaa dhufee yoo waasiin jedhe kuni eebiidha kuni safuudha sii galee mana doktoraatti warra Dubaay guutuun as qabattu kijibduu jedhanii sii galee deemiitii bakka akkanaan hanaqi jechuun haraama birri 50 riyaadiin keessa deeman. Arra saafiin beekamee saafiin mul'annaani birrii 25 naan iyyatanii namoonni na kijiban hundi isaanii arnatti ajaman lakki saafiin bilaasha olii gad deema. Saafin gowwaadha saafii yaani osoo ani madaa qabu dhufanii si ergachuu barbaadan obboleeyso akka waan gartee suuqii barcika Maal daree suuta haasofnee wal faamsisuun hin danda'amu. yaa kun amala kooti bar hay goota Maa oo idaree saafii kenna ani koo bari gootummaadha bar gootummaa jechuun akkami akka yeroo biraa waadaa seenee sin dhoogganee filooltamoo namichuma kana hunda si'aar. namichuman na aarse laal kuma ani madaa biraa afaan biraa qabu gara biraa si ergata laal doktor maal barbaada araada of godhuu barbaada laal ani dhiisee min dubbanne jallisee bar nama waan hin rooggatee min Jimmaa fuudhe tokko. kan mujattii hojii diraamaa dalagusani Diraamaa akkam diraamaa algarramoo. diraamaa algarraa waan tokko tokko hojjeta yeroo takka takka Amma 25 si dhooggate. 25 niyyate namni na dhooggate baay'ee dhaga namni na dhooggate baay'ee garuu na dubbisa bar nan dubbisinii ani nama waa mana keetitti sanuu mana doktoraa guddatti niyyate na dhooggate wallaahi akka nama gartee mallaa koo na dhooggate itti haaraan maali beeyta sababni isaa mana nama guddaa maa dhufan hin dhiisanii. Amma mee boo'ichaa fi qubna garii hojjedhu dhiisi. Ayyee maal hojjedhu waan ati na ergite baay'isa weeyyan lafa jala illee garseen yoo itti lafa jala seenaan lafa kana addaan banee. Faadariin